Adaadu. Hamma makkan tasgabbaa'e amman akkan gammaddu ta'e nargitu fuula koorratti hin beeksisu. Amma yeroo xiqqoo dabalachuun barbaada tole. Wacaa fi gaaga'ama magaalaa sanarra qabbanni as jiru. Jireenyi as jiru. Uumama faana walitti dhufeenya ani uumaa jiru keessa koo baay'ee gammadduu na taasiseera Adaadu. Ani garuu kan gaaffii natti ta'e Adaadu. Hamma jibbii fi gadoon keessa kootti biqilee guddatee daraarutti ati akkamitti garaa jabaattee callistee na laalta? Ati akkamitti jireenya sobaa gaafan jiraadhu keessi kee akkamitti danda'amee Adaadu? Akkamitti dhiiga kee mitiyaan? Dhala kee mitiyaan? Jaalladhee miti kennuko. Na yaadadha. Yeroo sana akkam akka ta'e. Addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. Maatii koo jechuunis waan qaburraa hiree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. Odaa elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin orijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis odaa elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessaniin bakkuma isin jirtaniin ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa maradameewwan keenya babal'ifachaa jirra. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911 43 Duwwaa 7 yookaan Duwwaa 988 60 70 80 yoo jettan bilbilli keenya banaadha. Yookaan karaa marsaalee hawaasa keenyaa Facebook, Telegiraamii, TikTok fi kan kana fakkaatan odaa elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa elektirooniksii. Garuu mee haati koo akkamitti duute?
Kana natti himi. Haati kee daa'imti sadaffaan garaatti hafeenii ture. Yeroo sanatti ciniinsuutiin duute. Har'as hin soobdaa Adaatu. Har'as moo? Dhugaa dubbachuuf abbaan keessan haadha keessan ulfaan baay'eetuma ture. Sababa kanaatti kan isheen ulfana garaatti tuubaattu du'uu dandeesse. Kanuma. Waan hundumaa dhageera. Beeka. Adaatu. Ofis hin sobiin sichi. Namas hin sobiin. Oolee bula malee dhugaan inuma ba'a. Waan darbe sobanii sirreessuun hin danda'amu. Har'a dhugaa dubbatanii boriif waan sirrii jiraachuu wayya. Amma ka'iitti deemi asii. Ani haala ammas jirutti baay'ee gammadduudha Adaatu. Keessi koo nagaa argachaa jira. Siifanittis eenyuttu haalan irra jiru ni min. Atis deebiteen dhufi. Angaafan tasgabbaa'u. Siin bilbilas nan dhufas. Oolmaa kana qofa naa ooli. Citii kana eegi. Kennu. Kanarra sitti dhiyaa waan ta'eef ka'ii deemi. Kennu akkamitti miillan dhufeen deema? Isa wayyaa Adaatu. Ka'i. Homaa keessi keen shakkiin. Sin gaddisiisu lubbuu. Harka ququllaa akkamittiin hin gala. Si fudhadheen galadheen barkan dhufeen. Sitti dhiyaa Adaatu ka'ii deemi. Kennu. Haa ta'u nan deema. Atumti asumatti fayyaa naa ta'e. Waan tokko gochuu hin danda'u. Silaas maalan godha?
Eenyu warra mana akkam dhufte nagaa keessa Sabaate maal gochuu dhufte mana koo? ija kee ashaboodhaan niqattee kan qe'ee koo dhuftu kan jireenya ilma kooti bal'eessite sitti qaannaan amma immoo mana naa dhuftaati. Hin qaanoftu maal salphuun aadaan beektu safuun beektaati. Maalan isin godhee maazar maal taatanii? Kara deemtuu mandaara. Maalan isin godhe? Maaleen isin godhette jireenya mucaa kooti diigdee. Mucaan siinan ishee kana? Isheedhuma mucaan siinan. Maaltu dhufare? Isheen immoo haadha manaa siinan. Eeyyee. Sidhaati manaa siinan. Isa faanas jiraachaa jirta? Lakkisitu haadha manaa ta'aafi. Akkasidha? Intala seexana meelaala jedhe sitti meesanaadha. Meelaala maal sitti fakkaate? Meelaala meelaala. Baay'ee kooti. Baay'ee jedhe. Harmee maaliif akkasittiin jettu? Siinaan kana dhageenyaan baay'ee natti haaraama. Maal sitti haaraama? Nama jireenya isaa bal'eessee, bultoo isaa bal'eessee, dhala isaa bakkeetti hambisee, har'a immoo maala godhu maal dubbata? Waan si galchuun qabu. Waan tokko hin dubbatin siinaan anaan naa gaafatu calchisitti ol seenu. Harmeen jedha isheen. Isin talakoo ol deebi'aasin ani waanan godhu nan beekaa. Gad deebituun kun. Si muka balbala shantama bawa stooriitiin qabnaa laata? Ilaalle garuu waan ga'u natti fakkaata. Caalbaasee yeroo darbe dorgomni sana moonee jirra. Sanaafiyyuu isaan immoo ariifannaadha waan barbaadaniif mee ilaalaatti daddafnee qopheessinaaf. Tole. Hello? Yoo. Amma bakka hojiin jira garuu dafee hin gaa'amtu bakkuma yeroo darbeetti shaayii buna ichaan eegi. Tol. Maal gootu seeti? Namichi yeroo darbe orderii isiniif kennite sun jiranti fedha bee deebi'e. Isaaf amma dhufa sa'aat booda kan dafaa xumuraa eega ammumaan deebi'anis. Daddafaa jabaadhaa. Kan sedhibu yeroo gabaabaa kana keessatti wal fuuna jedhee yaada beeku. Anoo yeroo gabaabaa kana keessatti maal akka yaada koo na jijjiirsisee hin beeku. Adaadoof siifaniyyuu maal si tuqsiiseetu jedhanii gaaffiidhaan na gaggabsaa jiru beektu. Firook ammaaliyyuu haa tuqsii dhabuun barbaadu. Dammaqo anis si dhabuun barbaadu. Tokko akkana jalaas fudhannee jedhanii. Ana maaltu na fudhateetteetu? Yoon ta'in ana kan sodaachuu qabu. Simos isa. Lafi mees. Maali? Ana tibba kana waan siinan uumaa natti bareedaan jiru. Sana irratti fuulli isaa akkana hojii dhufee akkas kaasee teechisee nagaan ta'a jedhee deemaa. Eenyu? Ana harmeeko. Gurbaa? Nagaa jirtu? Seeni maaloo? Akkam? Seen osumatti sin dubbisa nagaa jirtu? Maal taate? Nagaadha.
Jirtaati? Naguma jirtu. Akkam gurbaa? Wayyaa keessanii? Nagaa keeti? Nagaa galata waaqa. Maali sitti baddeekka kan? Maal akkuma garaagaraatu na balleesse. Sun dubbisu. Maalan balleesse? Akka ilmoo kootti akkan si jaalladhu beektaa maal taatee baddeekka kan? Sirriittan beeka. Nagaa Sirriittan dhabde? beeka. Yaa waanuma adda addaatu na balleesse. Seeni Siinan kam? jira laata isan barbaade. Hin jiru siinanii sa'a 7 gaditti illee hin dhufu. Sa'a 7. Amma seeniiti buna dhuddee deemta. Erga akkas ta'e asumattan dhimma kootinitti maddee deema. Cufaasumatti dhaabattee haasoftee deemta. Nan ariifadha waan Hin qaanoftaati kottichas. Inni dhufuu danda'a. Dafeen dhufuu yoo barbaadde immoo nan bilbilaati kottu maal taateeti uussi. Akkas jettanii? Seeni ilma koo? Inturulleedha. Waan xiqqoo isinitti maddee ture. Seeni gooftaa koo. Tole, tole. Maal gurbaa akka kana baduun garuu? Rakkinuma addaatu na balleesse. Dhugaan isiniin galu. Shumburaa funyaan qabaa yoo irraa muran malee garaan kee dubbii qaba. Garaan kee dubbii qaba yaa siinan koo beekaa calliste malee beekaa calliste malee. Bishaan tafaan ni jira malee waan hedduu dubbanna jettee qurxummii godhe. Yaa irra oleen haadha ofitti nama qabdi irra gadi haadha ormaati ofirra nama qabdi. Yaa mujjaan jirbiin toshu irraa muran malee gammadaan dubbiin obsu jalaa obsan malee. Ani jiru. Dafa moraa wajjin ammas hin jedhe. Maal taate? Madoosha dhaan obde. Madoosha dhaan obde. Madoosha obde? Oo miidhamteetta. In bukkis in cabsin ka. In cabsin. Waan jedhaniifiti. Gubbaarraan aduusa. Jalaanoo asaa jedhe. Madoosha asinnatutti innas jigannatuma. Siifaanidha. Imurinka. Siinidha. Ammaa fayyita siifaanidha. Ammaa fayyita siinidha. Ammaa fayyita. Hin fayyita. Amma fayyee. Fayyite? Amma fayyee. Fayyite? Amma fayyee. Fayyite maal silaa siin galu dubbiinu. Hin fayyita. Homaan taatu. Enough. Hin fayyita. Yoomuma nu darba. Yoomuma nu darba. Dhimma guddaa tokkoon isinitti machuu dhufe. Maali immoo ilma koo? Dhimma guddaadha badii guddaa waan dalageef isuma isinitti machuu dhufe. Beekeera. Dhageessa ammaan booda nan duraan badin malee isa kan darbe dhiifama sii godheedha homaa tokko rakkoon qabu. Armee koo akkas miti. Badiin kiyya badii cimaadha. Isa amma isinitti machuun dhufe. Badii cimaa jechuun maal ilma koo? Lubbuu namaa sirkatti bade moo? Yoo isas yoo ta'e Oromoon aadaa qaba. Akka aadaa keenyaatti gumaa baafnee walitti sin araarsina. Amma kana maaltu si cinqe? Akkas miti. Armee isin ana akka siinatti na laaltu miti. Mataan karaa baatee wal laaltuu jedhan malee an akkuma siinanittiin si ilaala silaa dhuftee na dubbistaa turte. Akkas miti. Waan sinitti hima. Maalii dhala koo? Moonetii fi siinan adda kan baase ana. Moonetiif siinan adda kan baase ana. Mooneetiif siinaniin eessitu adda baase? Eeyyeen. Akkasnaan jechaa jirta abdiisa? Eeyyeen Armee koo. Atumti moo? Kana yoon jedhu suura sobaa siinanitti kan agarsiise ana.
Mooneet akka nama biraarraa ulfooftee kan itti mehana. Kanarraan kan ka'e siinan horii laatee fi akka isheen ofirraa baasistu taasise. Isheen garuu hin raawwanne. Kun hundi mataa kootti na ulfaatee har'a iddoon lixudhan. Kana booda Mooneet anaaf waa tokko miti siinaniif malee. Kanaaf dhiifama guddaa kanaa booda Abdiisa maal naan jechaa jirta? Abdiisa inni siinan hiriyaa dhugaan inni qabu si qofa malee nama biraa hin qabu. Dhiifama naa goota jirtu. Eeyyeen dhiifama kana sii godhu garuu yoo ati mana kootti baatee baay'inarraa Abdiisa. Main nagamiti. Sige. Nagaya. Raajii Abdiisaan gochame. Kubbaa Abdiisaan sirratti taphataa ture. Abdiisaan eenyu arme? Abdiisaa malee koo. Abdiisaa lama qabdaariyaa. Abdiisaa ani akka keetti ilaalu. Abdiisaa takka qaroo ija keetti ilaaltu. Ani akka ilma koo lammaffaatti kan inni ilaalu. Waan inni nu godhe sitti muddan. Maani waan addaa maal nurratti raawwata arme Abdiisaan? Maal dura wanti addaa wanti inni nurratti godhe? Badheessaan isaa lakkaa'amee Waaqni nan kadhadhu garuu nan ganamaa galgala kadhadhu. Akka saree maraatuu fiigsaa fidee balbala koo dha'ee tokko lama jedhee cubbuu sanaa tarreessee deeme kaa Abdiisaan. Inni riyaa keetii. Maani waan atanatti maartu kun? Yakka guddaa raawwateera. Sirrattis, narrattis, Mooneetii irrattis. Guutummaa mana keenya jireenya keenya diigeera. Waaqayyo garuu dabarseetti nu kennine. Maal godhiyaan? Isaa ka'een maal akkasitti eessatti akkan xumuru hin beeku. Waa'ee isaa waa'ee Abdiisaati. Yaadattoo yoo ta'e yeroo Mooneetii wajjinii wal dhabde suuraan ni jalqaba kaasee fidee sitti agarsiise. Yaadattoo? Yaadattoo yoo ta'e yeroo Mooneetii wajjinii wal dhabde suuraan ni jalqaba kaasee fidee sitti agarsiise. Yaadattoo? Na yaadadhe. Yaadatta? Maal isa duwwaadhaan immoo aferee? Mooneetii sirraa mitii nama biraarraa ulfoofti jedhee sitti moo hin himne? Natti miira. Maaltu ta'e? Kun hundumtuu sobanni guyyaa saafaa abjoote. Abjuun abjootaa turedha. Dhageessa soba kan jenne immoo kanatti na dhossite keessaa. Mooneet akka ulfa ofirraa baastuuf birriitti kennitee ofirraa baasisii jetteetta moo hin jenneeti? Ati natti himteettaa kana? Hin goonee kanati. Inni kun immoo kan isa siin dhugoomsu. Kana hundumaa akkati gootu Abdiisaatu natti. Arme. Abdiisaa riyaa gootu waan kana du'aan irratti raawwate. Riyaa kee? Riyaadhuma kee. Obboleessa kee fa'a. Akkamitti gadhiisteeti gaafa nama kana dhufe armu? Akkamitti gadhiiste Abdiisaa? Akkamitti gadhiiste? Akkamitti tursitee na eessisne armu? Sariin kun. Akkamitti gadhiiste? Amma inni natti dubbatee xumurtuyyuu dhaggeeffachuu hin dandeenye. Maal godha? Seexana saafaa wajjiniin mana koo keessatti maal jedheen haasaa ilma koo? Kanaatu garaa koo
yaadi meetuu mucayyoo sana ajjeesteetta ta'e amma tu mucayyoon sun galaafatamteetti ta'e maal akka ta'u yaaddeetta? Hirrisaa nama fakkaata. Keessi isaa garuu bineensa jechuudha namni suni. Sinan. 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 Meeshii sana yoom baasna fi? Ganama barraaqaan kottaa fi'a. Tole. Yeroon gaheera ati hin baature? Isin deemaa nan dhufa. Abdi. Abdiisa. Dhiifaman nageenya. Maal abdii akka kanatti yeetu osoo akkam? Nagaadha. Hayaa jirtaa? Nagaadha? Nagumii? Kam abdi? Nagaagala. Fayyumaa? Dhiifaman Nagaadha? nageenya. Maal kottumee isin bokkaarroo baay'iraama? Lakki amma nan jarjara yeroo biraa wal agarree wajjin taphan. Maali utuun akka kanatti yeesoo waamu maaliif na dhiistee deemte? Waanan balleessi yoo jiraate kana balleessite seenan ettee natti himtu. Waan hundaa dhigaabbe harma keetti meera Sinan. Jireenya koo erga balleessitee booda siidhaan nama gaarii. Kaleessas barbaadeen ture ati garuu na jalaa hafte. Hojiin natti baay'atee jette. Yaadni baay'ee biizii ture. Gara jabeettiidha garuu ati. Lakkisa dhugaa gara akkamittiin isinitti jabaadha. Nagaadha miti garuu. Nagaadha. Waan si gaafadhamuuniiti. Akkam baay'ee si jaalladhu beekta. Si namanas. Meesiif abdiisa gidduu walitti dhufeenyi jiru natti hima.